Hi students har'as viidiyoo biraatii walitti deebinee jirra. Viidiyoon kiyya inni har'aa grade 10 maatis unit 1 isiniif qabadhee dhiyaadhee jira jechuudha. Viidiyoon kun kan irratti hundaa'ee new curriculum jechuudha. Barnoota haaraa bara 2016 irraa jalqabuudhaan barnoota baratamudha jechuudha. Kanaafuu maatisii kutaa kurnaffaa unit 1 relation in the function jedha jechuudha. Namoonni channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhuudhaan akkasuma viidiyoo kana like godhuudhaan akkasuma hiriyoota keessaniif share godhuudhaan jalqaba. Barnoota kana irratti kan nuti ilaallu unit 1 irratti relation in the function ilaallaa jechuudha. Barnoota asiin dura baratamaa ture irratti unit 1 irratti kan baratamu polynomial function ture. Polynomial function ammoo gara unit 2tti darbee jira jechuudha. Kanaafuu barnootuma kana irratti unit 2 irratti barannaa jechuudha waa'ee polynomial function. Kanaafuu unit kana irratti relation fi function ilaallaa jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana hanga xumuraatti na hordofaan affeerraa kooti. Kanaafuu na wajjin turaa isin jedha. Viidiyoo kana irratti jalqaba irratti kan nuti ilaallu waa'ee introduction waa'ee function fi relation ilaallaa jechuudha. In order to continue our study of functions, we introduce the more general idea of relation. Waa'ee qorannaa yookiin ammoo qo'annaa function itti fufuudhaaf maal goona we introduce the more general idea of relation. Waa'ee general idea yookiin ammoo yaada waliigala relation introduce goona jechuudha. Relation in jennuun kun as its name suggests the concept of relation is familiar one. Relation yookiin ammoo akkuma maqaa isaa kanarraa hubannutti relation jechuun kun conceptiin isaa maal jechuudha? Familiar one isa jedhu kana jechuudha. Wanta baratamaa ta'e wayii jechuudha. In our daily life we come across many patterns that characterize relations with brother in the sister, mother in the daughter, father in the son, teacher in the student etc. Jireenya keenya kan guyyaa guyyaa keessatti ammoo waa'ee relation kana jechuudha. Patternii hedduudha yookiin ammoo wantoota garaagaraatiin ibsuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf brother in the sister walitti dhufeenya relation in jennuun kun hariiroo yookiin ammoo walitti dhufeenya wantoota lama jidduu jiranii jechuudha. Relation in jennuun kun fakkeenyaaf obboleessaa fi obboleettii yeroo jennu hariiroo wayiitu isaan lamaan jidduu jira jechuudha yookiin ammoo relation wayiitu isaan lamaan jidduu jira. Akkasuma mother in the daughter yeroo jennu haadhaa fi mucattii yookiin ammoo intala isii yeroo jennu kanas hariiroo wayiitu isaan lamaan jidduu jira. Father in the son, teacher in the student yeroo jennu hundi isaaniitu maal qabanii hariiroo waliin qaban jechuudha. Isa kanaan maal jennaani relation jennaan jechuudha. In mathematics also we come across many relations such as number m is greater than n greater than isa jedhu kana jechuudha. Relation or related phrase in jennuun phrasing isa kana lama walitti hiite m fi n ka walitti hiite maa inni greater than isa jennu kana jechuudha. Inni kun maal jechuudha? Number m lakkoofsi m kun maalidha? Greater than number n dha jechuudha. N caala guddaadha jechuudha. Kanaafuu isaan lamaan kanneen jidduu maaltu jira? Relationitu jira jechuudha. Line n is perpendicular to line m yeroo jennus line n yookiin ammoo sararri n jedhamu kun perpendicular dha jechuudha. M dhaaf kana jechuun perpendicular isa nuun hin beeytanii 90 degree yeroo uumu jechuudha. Kofa sirrii yeroo haala kanaan uumu perpendicular jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf isa kanaan n yoo jenneen inni kun maal ta'a? M ta'a jechuudha. Kanaafuu line n is perpendicular to line m jennee haala kanaan ibsina jechuudha. The concept of relation is established in mathematical form. The word function is introduced by Leibniz in 17th century. Waa'een jechi function inni jedhu kun maaliin introduce taatee eenyudhaan kan isiin ibsamte? Leibniz nama jedhamuun jechuudha. Jaarraa 17ffaa keessa kan isiin ibsamte jechuudha. Isiin function jedhamtu tun. Function is defined as a special type of relation. Function kana yeroo ibsinu ammoo maal jennee ibsuu dandeenya? Special type of relation jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Inni kun relation keessaa gosa relation keessaa kan special ta'e wayii jechuudha. Kanaafuu functioniin relation ta'uu isaa
haalum kanaan hubachuu dandeenya jechuudha. All functions are relation jechuu yoo hin dandeenya jechuudha. But all relations are not function. Isa kana qabatuu qabdan jechuudha. Functioniin kamiyyuu relationiidha. Garuu ammoo relationiin hundi relationiin kamiyyuu maal jechuu dandeenyu function jechuu dandeenyu jechuudha. Maaliif isaan kunniin garaagarummaa qaban jechuudha. Garaagarummaa isaanii kanneen ni ilaalla jechuudha. Relationii fi function isaan jennuun gabaabumatti isiniif ibsuudhaaf. Relation in jennuun kun bifa kamiin kan ibsamudha. Fakkeenyaaf p equal to x, y yeroo jennu kana inni kun relation yookiin ammoo function ta'uu danda'a jechuudha lamaaniyyuu. Fakkeenyaaf relation in jennuun kun 1,2 yoo jenne 1,3 yoo jenne 1,4 haaluma kanaan ordered pair bifa ta'een bifa walitti wantoota lama wal bira kaa'uutiin bifa kanaan jechuudha. X, y bifa jennuun kanaan yeroo taa'utti maal jennaan isa kanaan relation jennee waamnaa jechuudha. Kanaafuu inni kun relationii ta'uu danda'a jechuudha. Garuu ammoo function ta'a moo hin ta'u isa jedhu yeroo ilaallu ammoo function inni jennuun kun ammoo x'n yookiin ammoo domeeniin isaa kan irra hin deebine jechuudha. Fakkeenyaaf asitti akkuma argaa jirru x'n waanidha, asittis waanidha, asittis waanidha. Kanaafuu inni kun irra deddeebi'ee jira jechuudha. Domeeniin isaa irra deddeebi'ee jira. Kanaafuu isa kanaan maal jechuu hin dandeenyu function jechuu hin dandeenyu jechuudha. Inni kun garuu relationidha. Garuu ammoo maal ta'uu hin danda'u function ta'uu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf meeshaa haala kanaan jennee 1,2 2,3 so haala kanaan ta'e asitti yeroo ilaallu x'n yookiin ammoo seentuun jalqabaatuun maaliin irra hin deddeebine jechuudha. Kanaafuu asitti waanidha akkuma argaa jirru, asitti ammoo 2dha. Kanaafuu inni kun function jedhama jechuudha bifa gabaabaa ta'een isiniif ibsuudhaaf. Kanaafuu yoo garuu wanti lammaffaa kun yookiin ammoo y'n yoo kan irra deebi'u taate fakkeenyaaf 1,2 jedhee 3,2 isoo jedhee inni kun functionis ta'uu danda'a, relationis ta'uu danda'a, rakkoo hin qabu jechuudha. Y'n yoo irra deddeebi'e rakkoo hin qabu. Garuu ammoo kan jalqabaa kun yoo kan irra deebi'u taate maaliin ta'u function ta'uu hin danda'u jechuudha. Function isa jedhuun haala kanaan bifa gabaabaa ta'een ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu isaan kanniin haala kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Mee activity kana yommuu ilaallu ammoo revision of patterns dha. Activity 1.1 write the number which come next in isa kanatti aanee kan dhufu barreessi jedha. Lakkoofsa kana haala kamiin akka deeme hubachuu qabna jechuudha. Jalqaba irratti 1 jedhee 3 jedhee 5 jedhee 7 jedhee 9 jedhe. Lakkoofsota kanneen tokkoffaa lakkoofsonni kunniin lakkoofsota maaliiti? Lakkoofsota maangoo isaan jennuun sanii jechuudha. Lakkoofsota maangoo isaan jennuun akkuma beekamu lakkoofsota maangoon lakkoofsa akkamiiti? Lakkoofsota lamaaf yeroo hir'u haftee malee haftee kan qaban jechuudha. Yeroo lamaaf hir'u haftee kan qaban. Even kan jennuun ammoo odd in the even isaan jennuun sanii. Odd jechuun maangoo jechuudha. Even inni jennuun ammoo guutuu isa jennuun sanii jechuudha. Even kan jennuun ammoo kan lamaaf guutumaan guututti hiraman jechuudha. Odd kan jennuun ammoo lakkoofsota kanneen jechuudha. Kanaafuu isaan kunniin kan jalqabaa kanarratti lama ida'aa deemnaa jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun tokko irratti yeroo lama ida'anu meeqa ta'a? 3 ta'a. 3 irratti lama yeroo ida'anu 5 ta'a. 5 irratti lama yeroo ida'anu 7 ta'a. 7 irratti lama yeroo ida'anu 9 ta'a. 9 irratti lama yeroo ida'anu meeqa ta'a? 11 ta'a jechuudha. Kanaafuu bakka duwwaa irratti deebiin kee maal ta'uu qaba? 11 ta'uu qaba jechuudha. Yookiin ammoo isa kana bifa ODT yoo ilaalle 11 ta'a. Akkasuma bifa maal godhuu dandeenya lakkoofsota akkana kan argatuudhaaf lakkoofsota walitti aanan kanneen walirraa hir'isuudhaan argachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf 2 hir'isuu 3 hir'isuu 1 walitti aanaa waan ta'eef 3 hir'isuu 1 meeqa ta'a? 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu lakkoofsonni kunniin maal ta'aa deemanii lama lamaan dabalaa deemuu isaanii haala kanaan hubannaa jechuudha. Fakkeenyaaf 7 fi 9 yoo kan fudhannu taate 9 hir'isuu 7 meeqa ta'a? 2 ta'a jechuudha. Akkuma argaa jirru inni kunis 2 wal caaluu isaati. Kanaafuu 9 irratti 2 yeroo idaanu 11 nuuf ta'a jechuudha. Which of the following arrows in figure 1.1 under column 4 can fill in the blank space under the column 3 to continue the service below? Servicii kana yookiin ammoo wanta asitti arginu kana itti fufsiisuudhaaf bakka duwwaa kanatti aaroo kam fayyadamna yookiin ammoo xiyya kam fayyadamna jedha. Kanaafuu A, B, C, D isaan kanneen keessaa filannaa jechuudha. A, B, C, D kanneen keessaa kam ta'a isa jedhudha. Kanaafuu isa kana consider godhuudhaaf karaa lamaan check godhuu dandeenya jechuudha. Isa kana tokkoffaa xiyyi jalqabaa kun erga haala kanaan ka'ee
xiyyi jalqabaa haala kamiini haala kanaan ka'ee inni lammaffaa akkuma arginu isuma kanarra haala kanaan deemee sadaffaan ammoo maal ta'ee bifa kanaan deemee jechuudha. Sadaffaan bifa kanaan deemee afuraffatti yeroo deebinu afuraffaanis asumarraa ka'uudhaan irra deebii inni kun asitti irra deebiidha jechuudha. Kanaafuu asitti akka isin shawwanetti haala sanii qabatuu qabdan jechuudha. Inni lammaffaan ammoo akkam ta'ee haala kanaan ta'ee inni kun ammoo bifa kanaan ta'ee inni kun ammoo isa kana asitti haala kanaan erga ta'ee booda kuni gara oliitti ol deebi'e jechuudha. Inni kun ammoo garam ta'ee haala kanaan ta'ee kanaafuu kan asitti nuuf hafe kam ta'uu qabaa isa kana ta'uu qabaa jechuudha. Bifa saniin yoo kan ilaallu ta'e isa kan argachuu dandeenya D irra eessa jiru kana. Karaa biraatiin ammoo karaa kan caala karaa tokkoffaadha. Haala kanaan aaroon kun yeroo wal jala naanna'aa deemutti haala sanii isa kana ta'uu danda'a. Inni kun D irratti isa kana guutuu dandeenya D kana guutuu dandeenya jennee haala saniin beekuu dandeenya. Karaan moor ta'e ammoo kan seeraan filatamaa ta'e ammoo maal gootan seetan jalqaba irratti isa kanneeniin isaan sadan kanniin bakka tokko fidannaa jechuudha. Bakka tokkotti yeroo fidannu kan jalqabaa haala kamiin jira haala kanaan jira. Inni lammaffaan ammoo haala kamiin jira bifa kanaani. Maal goon isa kana walitti fiduudhaan rog-sadee akka nuuf uumu goonaa jechuudha. Inni kun ammoo gara gadiiti. Kanaafuu haala kanaan erga kaa'annee booda isa kana maal uumne jirra rog-sadee tokko uumne jirra jechuudha. Rog-sadee tokko kan 90 digirii nuuf kennu asitti 90 digirii nuuf kennuu danda'a. Kanaafuu isa kana uumne jirra. Kan lammaffaatis rog-sadee haala kanaan jiru kana nuuf kennuu danda'uu qabaa jechuudha. Jalqaba irratti gara gadii kan jiru kana fudhannaa gara gadiitti haala kanaan hin kaafannaa. Itti aanee ammoo bifa kamiin jira haala kanaan kaafachuu dandeenya. Inni itti aanu ammoo isa kana. Kanaafuu inni kun gara deema waan ta'eef isa kana erga haala kanaan kaafannee booda asittis ammas inni kun rog-sadee qofa sirrii tokko nuuf kennee jira jechuudha. Inni itti aanu ammoo xiyyoota kanniin walitti fiduudhaan ammas lamaan kanniin yeroo walitti fidnu tokko haala kanaan uumamee jira. Inni lammaffaan ammoo haala kanaan erga uumamee booda tokko ammoo rog-sadee kan nuuf uumuudhaaf sarara haala kanaan jiru tokko ta'uu qabaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan erga haala kanaan nuuf uumame asitti maal ta'uu isaa jennee jirra. Asitti maal ta'uu qaba jennee jirra rog-sadee qofa sirrii nuuf uumuu qaba jennee. Kanaafuu qofni sirriin erga asitti ta'ee xiyya tokko qofatu biratti ture akkuma argaa jirtan. Qofa sirrii kana biratti xiyya haala kanaan deemu kana qofatu gara kallattii kanaan kan deemu ture jechuudha. Bakka qofti sirriin jiru hundattuu xiyyi lama haala kanaan asitti xiyya lamatu walitti dhufe asittis xiyya lamatu walitti dhufe. Kanaafuu xiyya tokko qofa ta'uu qabaa jechuudha. Kanaafuu bakka qofti sirriin jiru kanatti ammas xiyya kana qofa ta'uu qabaa jechuudha. Kanaafuu xiyyi lammaffaan garam ta'uu qabaa garan ta'uu qabaa jechuudha. Maaliifii kun asirraan erga haala kanaan jiraate kun haala kanaan erga jiraate kanaafuu inni lammaffaan kun asiin ta'uu erga hin dandeenye garanaan ta'uu qabaa jechuudha dirqama isaa. Kanaafuu haala kanaan kam nuuf ta'ee jira D irra isa jiru kana nuuf ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya isa kam ta'uu qabaa haala kanaan isa kana nuuf ta'uu qabaa jechuudha. Xiyya kana ta'uu qabaa jechuudha. Gaafiin sadaffaan ammoo create a table of values for the set of values given in the first row of table 1.1 by evaluating the algebraic expressions 2n plus 3. 2n plus 3 isa jedhu kana fayyadamuudhaan teebilii kana guutuudha. Kanaafuu 2n plus 3 isa jedhu kana fayyadamna jechuudha. Inniin nuuf kennamee jira 1 2 3 4 5 6 jechuudhaan haala kanaan nuuf kennamee jira. Kanaafuu bakka inni jiru kana maal galfannaa lakkoofsota kanneen galfatuudhaan guunnaa jechuudha. Kanaafuu 2n jedha. Kanaafuu 2 times jechuudha. Inni kun 2n inni jedhu kun 2 times waan jedhutu jidduu jira jechuudha. Inni meeqa jalqaba irratti inni tokko waan ta'eef 2 times 1 plus 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu 2 times 1 in 2 ta'a plus 3 meeqa ta'a 5 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kun 5 ta'a. Akkasuma ammas foormulama kana fudhachuudhaan 2 times inni meeqa lammaffaa irratti 2 ta'a jechuudha. 2 times 2 plus 3 bakka inni qofa galfataa deemnaa jechuudha. Bakka inni akkuma argitan jalqaba irratti tokko galfannee itti aansinee 2 galfannee kanaafuu 2 baay'isuu 2 meeqa ta'a 4 eda'uu 3 meeqa ta'a 7 ta'a jechuudha. Kanaafuu asitti meeqa ta'a 7 ta'a jechuudha. Itti aansuudhaan ammas 2 times
n meeqa 3 dha 3 plus 3 dha kanaafu 2 times 3 meeqa ta'a 6 dha 6 plus 6 plus 3 meeqa ta'a 9 ta'a jechuudha kanaafu asitti maal goona 9 goona jechuudha amma isa kanarraa ka'uudhaan kanaaf hunda isaatu guutuu dandeenya jechuudha maaliif isaan kunniin sequence wal fakkaatuun deemaa jiran fakkeenyaaf 7 hir'isuu 5 meeqa ta'a 2 kanaafu 5 irratti 2 yeroo idaanu 7 arganne akkasumas 9 hir'isuu 7 meeqa 2 kanaafu 7 ida'uu 2 yeroo goonu meeqa 9 arganne kanaafu isa kanarratti yeroo 2 idaanu 9 ida'uu 2 meeqa ta'a 11 11 ida'uu 2 11 ida'uu 2 meeqa 13 13 ida'uu 2 15 jechuudha cheekaa goonume afraffaa bira geenne jirra 2 times n meeqa 4 dha plus 3 dha 2 times 4 meeqa 8 dha 8 plus 3 11 ta'a jechuudha kanaafu inni kun sirriidha jechuudha akkuma argaa jirru 11 nuuf dhufe shambira yeroo dhufnu ammoo 2 times 5 meeqa 10 10 ta'uu 3 ammoo 13 jechuudha akkasuma 2 times 6 meeqa 12 12 ta'uu 3 15 ta'a jechuudha kanaafu haala saniin guutuu dandeenya jechuudha. What relationship can be represented by the table given below? Table nuuf kenname kana akkuma arginu amma nniin inputiin asitti maal ture nniidha kanaafu nniin haala kanaan nuuf kenname jira jechuudha nniin nuuf kenname outputiin kennas nuuf kenname kanaafu relationiin yookiin ammoo foormulaan haala kanaan jechuudha foormulaa kamtu bakka isa kana bakka bu'uu danda'a isa jedhu maal godhidha kenni jedha jechuudha represent godhidha kanaafu haala kamiin isan represent godhuu dandeenya isa jedhu ilaalla jechuudha okay mee isan foormulaa ufumaa kennannee adeemnu 2n yoo jenne fakkeenyaaf 2n yoo jenne isa jalqabaa kana bakka n yoo galfanne nniin meeqa nniin 1 dha kanaafu 2 times 1 2 dha kanaafu inni kun 3 nuuf dhufa lammaffaan yoo kan sirrii dhufu taate foormulaan kun nuuf ta'a jechuudha yoo garuu lammaffaan 5 yoo nuuf hin dhufin sirrii miti jechuudha kanaafu 2n isa jedhu 2 times n meeqa 2 waan ta'eef 2 times 2 4 dha kanaafu inni kun foormulaan kun sirrii nuuf hin ta'u jechuudha haaluma saniin ammas n isa of keessaa qabu kanaan barbaaduu qabna jechuudha karaan biraa karaan ittiin lama argachuu dandeenyu 2n eega nuuf hin ta'in maal godhuu qabna 3n jennee adeemnu 3n bakka n kan tokko yeroo galfannu sadiin warqaa ta'a kanaafuu lama waan hin ta'iniif maayinus y yoo jenneen maal ta'a 2 ta'a jechuudha fakkeenyaaf 3n maayinus 1 isa jedhuun ammoo nu deemsisamoo nu deemsisu jedhu haa ilaallu 3 times n meeqa waanidha maayinus -1 jennee kanaafu -1 dha 3 times 1 3 dha 3 minus 1 ammoo 2 ta'a jechuudha kanaafu inni kun sirrii nuuf ta'a jechuudha inni jalqabaa lammaffaa yoo kan sirrii ta'u taate foormulaan kun sirrii ta'a jechuudha kanaafu 3 times n meeqa inni lammaffaa irratti 2 jechuudha -1 dha kanaafu 3 baay'isuu 2 meeqa 6 hir'isuu 1 maal ta'a 5 ta'a jechuudha kanaafu foormulaan kun sirrii nuuf ta'a jechuudha foormulaa isa kanatu teebilii kana represent nuuf godhuu danda'a jechuudha fakkeenyaaf 3 cheekaa goonume 3 noo hin dhufu moo hin dhufu gabaabumatti erga kan jalqabaatiif kan lammaffaa nuuf dhufe kuuniin hundinuu sirrii ta'a kanaafuu mee cheekaa goonume maraafu 3 times nniin sirriidha minus 1 dha jechuudha inni kun 9 ta'a 9 hir'isuu 1 meeqa ta'a 7 ta'a jechuudha 7 ta'a akkuma argaa jirru asirrattis sorry inni kun nuuf hin dhufne okay 3 baay'isuu 3 9 hir'isuu 1 8 ta'a 7 miti 8 ta'a jechuudha kanaafu nuuf dhufee jira jechuudha akkasuma 3 times 4 minus 1 3 times 5 minus 1 3 times 4 meeqa ta'a 12 hir'isuu 1 11 ta'a jechuudha inni kun inni ta'an ammoo 3 baay'isuu 5 meeqa ta'a 15 hir'isuu 1 14 ta'a jechuudha kanaafu 11 fi 14 ta'uu qaban jechuudha akkuma argaa jirru isaan lamaanuu maal nuuf ta'anii jiranii sirrii nuuf ta'anii jiranii jechuudha kanaafu 3n minus 1 inni jedhu kun maal ta'a isa kana teebilii kana represent nuuf godhuu danda'a jechuudha. Okay, a pattern is a regularity in the word
in the world in human-made design or in abstract ideas. As such, the elements of pattern repeat in a predictable manner. Pattern in yennu nammo regularity wanta dhaabbii qabu wayiiti dhaabbannaa qabu wayiiti kana jechuun irra deddeebi'aa waan ta'e wayiiti jechuudha. Repeated waan ta'e wayiiti haala kamiin haala predictable manner ta'een yookiin ammoo bifa amala akkamiitiin amala irra deddeebi'aa ta'e wayiin yookiin ammoo predict ta'e wayiitiin yookiin ammoo dhaabbata ta'e wayiitiin kan irra deddeebi'uun pattern jennaan jechuudha. Akkasuma inni kun in the world human made design or in abstract ideas. Inni kun world yookiin ammoo addunyaa human made design ta'e wayiitiin yookiin ammoo dizaayinii ilmi namaa uume yookiin ammoo waan abstract ideas ta'e abstract idea inni jennuun kun wanta yaadaan jiru wayiiti jechuudha. Keessatti pattern inni jennuun kun the elements of pattern repeat in a predictable manner. Inni kun pattern jennuun kun elementii akkamiiti? Elementii irra deddeebi'aa ta'e wayiiti jechuudha. Bifa predictable manner ta'een. Pattern are defined as regular, repeating, recurring forms or designs identifying relationship, finding logic to form generalization in the make prediction. Pattern inni jennuun kun haala kamiin ibsuu dandeenya? Regular bifa ta'een akkasuma repeated akkuma jechaa ture jechuudha. Regular jennuun dhaabbata jennee jirra akkasuma repeated jennee jirra jechuudha. Bifa irra deddeebi'aa ta'e wayiitiin wanta argamu wayiitiin maal jennaani patterns jenneeni waamnaa jechuudha. Fakkeenyaaf even numbers even number inni jennu even number fi odd number maal isin jedha jira. Even inni jennuun kun lakkoofsa guutuudha jechuudha. Guutuu. Odd inni jennuun ammoo maangoo isa jennuun sanii jechuudha. Maangoo lakkoofsota kanneen hin beektan jedhee yaada. Guutuu inni jennuun kan lamaaf guutumaan guututti hiramu isin jedhee jira. Haftee tokko malee kan hiramu. Odd inni jennuun ammoo yeroo lamaaf yerootti kan haftee qabu jechuudha. Kanaafuu even number patternii isaa jechuudha. Pattern maal jennee jirra regular waan ta'e bifa dhaabbataa ta'e wayiitiin kan jijjiiramaa deemu yookiin ammoo bifa irra deddeebi'aa ta'e wayiitiin kan jijjiiramaa deemu maal jennee jirra pattern jennee jirra jechuudha. Fakkeenyaaf pattern even number yeroo ilaallu 2 4 6 7 dha jechuudha. 8 dha. Kana jechuun fakkeenyaaf lama inni jalqabaa kun akkuma arginu lama irratti isuma jalqabaa kana irratti maal goona ammas lama yeroo idaanu 4 ta'a. 4 irratti lama yeroo idaanu 6 ta'a. 6 irratti lama yeroo idaanu 8 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kun repeated bifa ta'e yookiin ammoo predictable bifa ta'een haala kamiin irra deddeebi'ee jira amma lama bifa ta'een dabalaa deemee jira jechuudha. Kanaaf inni kun amma regular jechuu ni dandeenya jechuudha. Odd number yeroo fudhannu ammoo inni kun ammoo kan jalqabaa kana irratti ammas inni kunis lama dabalataa deema jechuudha. Akkuma arginu lama dabalataa deema. Kanaaf inni kunis regular bifa ta'e wayiitiin jechuudha. Isaan kunniin odd jedhaman isaan kunniin ammoo even jedhaman jechuudha. Kanaafuu haalumsaniin lama dabalataa ittuma fufaa deema jechuudha. Paatterniiwwan gosa lamatu jira. Inni jalqaba arithmetic pattern fi akkasuma geometric pattern inni jennuunis ni jira. Lama isaaniitu ni ilaalla jechuudha. Geometric pattern inni jennuunis isa biraati. Kanaafuu garaagarummaan isaa ni maal inni akkasuma haala kamiin fayyadamuu dandeenya isa jedhus ni ilaalla jechuudha. Arithmetic pattern inni jennuun kun the arithmetic pattern is also known as the algebraic pattern jennees ni waamna jechuudha. Arithmetic karaa biraatiin algebraic pattern jennee ni waamna. In an arithmetic pattern, the sequences are based on the addition or subtraction of the terms. Arithmetic pattern kana keessatti sequence inni jennuun kun maal jechuudha? Lakkoofsota walitti aananii dhufan yookiin ammoo lakkoofsota ta'uu danda'a wantoota walitti aananii dhufan wayiitiin sequence jennaan jechuudha. Sequence isaa maal irratti kan hundaa'udha? Addition fi subtraction irratti kan hundaa'udha jechuudha. Qoyyoowwan afran keessaa addition fi subtraction irratti kan hundaa'u arithmetic pattern ta'a jechuudha. Geometric ammoo isanis ni ilaalla. Addition, multiplication fi division irratti hundaa'a jechuudha. Geometric arithmetic ammoo addition fi subtraction irratti hundaa'a jechuudha. Eda'uu fi hir'isuu irratti jechuudha. If two or more terms in the sequence are given, we can use addition or subtraction to find the arithmetic pattern.
termiiwwan lama yookiin ammoo lamaa ol yeroo nuuf kennaman in the sequence are given sequence wayii keessa yookiin ammoo walitti aanee kan jira wayii yeroo nuuf kennan arithmeetikii argachuudhaaf maal godhuu qabna? Addition fi subtraction fayyadamuudhaan argachuu dandeenya jechuudha. For example, consider the pattern 2 4 6 8 10 asitti bakka duwwaa nuuf kennee 40 jedhamas bakka duwwaa lamaffaa nuuf kennee jechuudha. Amma maal godhuu qabna? Arithmeetikii kana fayyadamuudhaan maal godhuu qabna? Bakka duwwaa lamaan kanneen guutuu qabna jechuudha. Now we need to find the terms in the pattern dha. Kanaafuu patternii kana barbaaduudhaaf maal godhuu qabna? Seetan jalqaba irratti lakkoofsota walitti aananii jiran lama jalqaba irratti sequence isaa haala kamiin akka dabalaa deemu beekuudhaaf walirraa hir'isna jechuudha. Fakkeenyaaf kan ta'e haa ta'u 2 fi 4 ta'uu danda'a yookiin ammoo 4 fi 6 yookiin ammoo 6 fi 8 yookiin ammoo 8 fi 10 ta'uu danda'a. Lakkoofsota walitti aananii jiran kanneen erga nuuf kennameen booda isaan kanneen walirraa hir'isna jechuudha. Fakkeenyaaf 4 hir'isuu 2 meeqa ta'a? 2 ta'a. Yookiin ammoo 6 hir'isuu 4 meeqa ta'a? 2 ta'a. 8 hir'isuu 6 meeqa ta'a? 2 ta'a. 10 hir'isuu 8 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu akkuma arginu isaan kunniin hundi isaaniitu lama lamaan dabalaa deemuu isaanii asirraa hubachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu isa kana erga beekni regularitiin isaa yookiin ammoo lakkoofsonni dabalan kunniin haala kamiin lakkoofsa meeqaan akka dabalaa jiran erga beekni booda maal goona? Bakka duwwaa kana argatuun baay'ee salphaadha jechuudha. Previous pattern yookiin ammoo previous term kana irratti lakkoofsa bakka duwwaa kana dursee dhufu kana irratti maal goona? Lama tana edaana jechuudha. Lama erga irratti edaane maal ta'a? 10 eda'uu 2 10 eda'uu 2 meeqa ta'a? 12 ta'a jechuudha. Akkasuma bakka duwwaa lammaffaa tan argatuudhaaf ammoo previous numberii yookiin ammoo lakkoofsa bakka duwwaa kana dursee jiru kana irratti maal goona? 2 yeroo edaanu 16 arganna jechuudha. Kanaafuu lakkoofsonni 12 fi 16 ta'uu isaanii lakkoofsonni keessaa hafan kunniin lamaan kanneen ta'uu isaanii haala kanaan hubachuu dandeenya jechuudha. Addition fi subtraction yeroo kam fayyadamna isa jedhu ammoo beekuudhaaf fakkeenyaaf kan amma hojjenne kana keessatti kan nuuf kennu pattern nuuf kenname kana keessatti addition qofa wanti fayyadamneef maaliif seetan addition yeroo fayyadamnutti additioniin lakkoofsi xiqqaa irraa fakkeenyaaf 2 jedhee 4 jedhee maal ta'aa deema? Gara guddaatti guddataa deemaa jechuudha. Gara guddaatti yeroo guddataa deemu kana haala kanaan yeroo nuuf kenname kana jechuudha. Gara guddaatti yeroo guddataa deemu xiqqaa irraa gara guddaatti addition fayyadamna jechuudha. Addition yoo maal ka ta'u taate yoo kan arithmeetikii ta'u taate addition fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf 10 irraa osoo xiqqaataa dhufe 10 jedhee 8 jedhee 6 jedhee isoo haala kanaan xiqqaataa deemee amma asitti guddaa irraa gara xiqqaatti yeroo deemu kan ammoo subtraction fayyadamna jechuudha. Subtraction. Kanaafuu isa kana hubachuu qabdan jechuudha. Addition fi subtraction fayyadamuu yeroo kam akka fayyadamnu haala kamiin akka fayyadamnu adda baasanii beekuu qabdan jechuudha. Addition kan fayyadamnu yeroo xiqqaa irraa gara guddaatti deemu, subtraction kan fayyadamnu ammoo yeroo guddaa irraa gara xiqqaatti deemu subtraction fayyadamna jechuudha. Kanaafuu xiqqaa irraa gara guddaatti deemee jira waan ta'eef kanaafuu maal fayyadamne? Addition fayyadamnee arganne. Osoo garuu guddaa irraa gara xiqqaatti kan deemu ta'e subtraction fayyadamuudhaan argachuu dandeenya jechuudha. Akkuma asirraa argaa jirrutti inni kun amma afaanii isin jedhe kana jechuudha. Haaluma nu arganneen itti eda'uudhaan argatee akkasuma 14tti 2 eda'uudhaan 16 argatee jechuudha. First missing term argatuudhaaf maal godhe? 10 irratti 2 eda'ee 12 argatee. Second missing term argatuudhaaf ammoo 16 irratti yookiin ammoo previous term jennaan jechuudha. Previous number yookiin ammoo previous term irratti maal goona? 2 san eda'uudhaan kan itti aanu kan argatu dandeenya jechuudha. Akkuma arginu full arithmetic yookiin ammoo complete arithmetic pattern ammoo isa kana ta'a jechuudha. 2 4 6 8 10 keessaa fallamaa itti guutuudhaan haala kanaan guutuu taasisuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaan ammoo geometric pattern dha. Geometric pattern inni jennuun ammoo the geometric pattern is defined as the sequence of number that are based on the multiplication and the division. Inni kun ammoo multiplication fi division irratti hundaa'a jechuudha. Geometric pattern inni jennuun kun akkuma jalqabaatti isin jedhe arithmeticin addition fi subtraction dha. Geometricin ammoo
multiplication fi division dha jechuudha. Baay'isuu fi hiruu irratti kan hundaa'udha jechuudha geometric pattern inni jennuun kun. Similar to the arithmetic pattern, if two or more numbers in the sequence are provided, we can easily find the unknown term in the pattern using multiplication in the division operation. Termiiwwan lama yookiin ammoo lakkoofsonni lama kan walitti aanan jechuudha sequence keessa kan jiran lamaa fi isaa ol yoo kan nuuf kennaman taate maal godhuu dandeenya karaa salphaa ta'een unknown termii hin beekamne yookiin ammoo bakka duwwaa nuuf kenname san maal fayyadamuudhaan guutuu dandeenya multiplication fi division fayyadamuudhaan guutuu dandeenya jechuudha. For example, consider the pattern 2 4 8 bakka duwwaa nuuf kenne 32 bakka duwwaa nuuf kenne jechuudha. Kanaafuu isa kana maal fayyadamuudhaan argachuu dandeenya. Akkuma jalqaba irratti isiniin jedhe arithmetic irratti xiqqaa irraa small irraa gara bigitti xiqqaa irraa gara guddaatti small irraa gara bigitti yeroo deemu lakkoofsi maal fayyadamna addition fayyadamna isiniin jedhee jira. Akkasuma big irraa immoo gara smallitti xiqqaa irraa gara guddaatti yeroo deemu ammoo maal fayyadamna subtraction fayyadamna jechuudha. Akkasuma geometric keessattis small irraa gara bigitti yeroo deemu multiplication fayyadamna jechuudha. Multiplication akkasuma big irraa immoo gara xiqqaatti smallitti yeroo deemu maal fayyadamna division fayyadamna jechuudha. Division kanaafuu isa kana erga addaan baafannee booda inni kun arithmetic dha inni kun ammoo geometric dha jechuudha. Geometric dha kanaafuu isa kana erga addaan baafannee example kana hojjetuu dandeenya jechuudha. Patterniin kun kan nuuf kenname ammas isa kana beekuu qabna jechuudha. Sequence isaan jidduu jiru fakkeenyaaf lakkoofsonni walitti aanan kun jalqaba irratti yeroo arithmetic maal gootan isin jedhe lakkoofsota walitti aanan maal gootan isin jedhe walirraa hir'isanii isin jedhe walirraa hir'isanii argatan isin jedhe maaliif addition fi subtraction waan of keessaa qabuuf jechuudha. Garuu kun ammoo multiplication fi division waan of keessaa qabuuf isa kana isa walirraa hir'isuu hin taane maal goona waliif hirraa jechuudha. Lakkoofsota walitti aanan lama waliif hiruudhaan lakkoofsonni kun haala kamiin akka baay'ataa deeman beekuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf isa kanarratti subtraction soo fayyadamne termii walitti aanu fakkeenyaaf 4 hir'isuu 2 meeqa 2 ta'a. Akkasuma 4 fi 8 hir'isuu 4 ammoo meeqa ta'a 4 ta'a. Akkuma argaa jirru isaan lamaan kun waliin fakkaatan jechuudha. Kanaafuu maal godhuu qabna waliif hiruu qabna jechuudha. 4 hiruu 2 4 hiruu 2 meeqa 2 ta'a. Akkasuma 8 termii isatti aanu meeqa 4 hiruu 4 2 ta'a. Akkasuma bakka duwwaa kana argachuudhaaf ammoo maal beekuu qabna seetan isa kana beekuudhaaf lama ta'uu erga beekne yeroo waliif hiruu lama erga ta'e kanaafuu termii jalqabaa kana lama yeroo baay'isnu 2 baay'isuu 2 baay'isuu 2 meeqa ta'a 4 ta'a jechuudha. 4 baay'isuu 2 baay'isna jechuudha hundi isaatu 4 baay'isuu 2 8 ammas 8 baay'isuu 2 meeqa ta'a 16 ta'a. 16 jechuudha bakki duwwaan nuuf kenname kun 16 ta'uu isaa beekna. Akkasuma 16 baay'isuu 2 meeqa 32 32 baay'isuu 2 meeqa ta'a 64 ta'a jechuudha. Kanaafuu lakkoofsonni kunniin 16 fi meeqa 64 ta'anii jechuudha. These two numbers are 60 and 64. Kanaafuu haala saniin arganna jechuudha. Akkuma asirraa hubannu kanatti it is a geometric pattern as each term in the sequence can be obtained by multiplying 2 with the previous term. Previous term yookiin ammoo termii isa duraa san lama yeroo baay'isnu 8 fakkeenyaaf previous termiin 8 dura kan jiru kamii 4 waan ta'eef kanaaf 4 baay'isuu 2 8 jechuudha. Previous termiin 4 dura jiru ammoo meeqa 2 waan ta'eef 2 baay'isuu 2 4 kan nuuf kenna jechuudha. Kanaafuu haala saniin waan ta'eef previous termii kana lamaan baay'isuudhaan waan ta'eef kanaafuu inni kun maal jedhama geometric jedhama jechuudha. 8 is
third term in the sequence. Sequence kana keessa saddeetiin kun sadaffaa irra kan jirudha. Termii sadaffaa irra jirudha. Kanaafuu isa kan argatuudhaaf ammoo which is obtained by multiplying 2 with the previous term 4. Previous term isa dura jiru kana fakkeenyaaf saddeetiin inni kun saddeetiin dura kan jiru afur waan ta'eef afurii kana lamaa yeroo baay'isnu isa kan arganna jechuudha. Kanaafuu haala saniin argatuu dandeenya jechuudha. Hunda isaatu kan asirra jiru kana. First missing term argatuudhaaf previous termiin saddeetii kanaafuu saddeet lama yeroo baay'isnu 16 ta'a. Second missing termiin ammoo meeqa 64 isa kan ammoo previous term isaa 32 waan ta'eef lama yeroo baay'isnu 64 ta'a jechuudha. Akkuma haala gabaabaadhaan gubbatti isin ibsan jechuudha. Complete geometric pattern ammoo guutuu isaa yeroo barreessinu isaan kanneen ta'a jechuudha. Exercise 1.1 determine the value of a in the b in the following patterns. Patterniiwwan kana keessatti maal barbaadedha? A fi B barbaadedha. Kanaafuu A fi B barbaaduudhaaf maal goona seetan akkuma argaa jirru isaan kunniin 65, 60, 55, 50, 45 jedhee itti fufa. Kanaafuu sequence lamaan walitti aanan kana jidduu garaagarummaa jiru beekuudhaaf 65 hir'isuu 60 yeroo jennuun 65 hir'isuu 60 yeroo jennuun meeqa ta'a? Inni kun 5 ta'a jechuudha. Kanaafuu garaagarummaan isaa lamaan kanneen jidduu jiru 5 ta'a jechuudha. Akkasuma 60 fi 55 jidduu inni jirus yeroo walirraa inni kunis 5 ta'a jechuudha. Kanaafuu isaan kunniin hundi isaaniitu 5 walirraa hir'ataa deemuu isaanii haala kanaan beekuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu A argatuudhaaf maal goona? Previous term irraa previous term minus 5 jennaan jechuudha. 45 minus 5 equal to A ta'a jechuudha. Kanaafuu A argatuudhaaf meeqa ta'a? 45 minus 5 equal to A dha. Kanaafuu 45 minus 5 in 40 ta'a jechuudha. Kanaafuu equal to A dha. Kanaafuu N meeqa ta'a? N 40 ta'a jechuudha. 14. Akkasuma B argatuudhaaf B irra isa jiru kan B argatuudhaaf ammoo previous term isaa 35 ta'a. 35 minus 5 equal to B ta'a. Kanaafuu 35 minus 5 in 30 ta'a. Kanaafuu equal to B dha jechuudha. B meeqa ta'a? 30 ta'uu isaa haala kanaan beekuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu A equal to 40 B equal to 30 ta'a jechuudha. Kanaafuu haala sanii argachuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo kanarratti akkuma hubannu guddaa irraa gara xiqqaatti yeroo deemaa dhufu kana inni kun maal fayyadamna? Arithmeetikii irratti yeroo ta'utti arithmeetikii irratti small irraa gara biigiitti yeroo deemu addiishinii fayyadamna jechuudha. Addiishinii fayyadamuu beekna jechuudha. Akkasuma biigii irraa ammoo lakkoofsa guddaa irraa gara smallitti gara xiqqaatti yeroo deemu ammoo subtractionii fayyadamna jechuudha. Kanaafuu inni kun biigii irraa akkuma argaa jirru 65 jedhee guddaa irraa gara xiqqaatti waan deemaa jiruuf kanaafuu inni isa kanarratti maal fayyadamuu qabna? Subtractionii fayyadamuu qabna jechuudha. Kanaafuu haala kanaan argachuu dandeenya. Lammaffaan identify the type of pattern for the sequence. Identify the type of pattern isaa adda baasuudhaaf sequence kanaaf akkuma arginu inni kun 4 8 12 60 20 jechaa deema. Kanaafuu isaan kana haala kamiin adda baafachuu dandeenya? Jalqaba irratti lakkoofsonni kunniin haala kamiin dabalaa deeman isa jedhu beekuudhaaf 8 minus 4 equal to 4. Okay, isaan lamaan kanniinis 12 minus 8 equal to inni kunis 4 dha. Kanaafuu isaan kunniin 4 dhaan dabalaa deemanii waan ta'eef kanaafuu 4 dhaan waan dabalaa deemaniif kanaafuu inni kun arithmeetikii ta'a jechuudha. Arithmeetik ta'a jechuudha. Arithmetic pattern ta'a jechuudha. Type of pattern isaa arithmetic pattern ta'a jechuudha. Arithmetic pattern keessaa
small irraa gara bigitti waan deemuuf kam ta'a addition ta'a jechuudha. Kanaafuu arithmetic keessa addition ta'uu isaa haala kanaan identify godhuu dandeenya jechuudha. Sadaffaa irratti determine the value of A and B in the following pattern. Patternii kana keessatti A fi B adda baasedha. Kanaafuu 50, 22, 29, 36, 43, A 57 haala kanaan inni kun hanga B tti deema jechuudha. Kanaafuu isa kana immoo haala kamiin identify goone yookiin ammoo haala kamiin A fi B kana barbaaduu dandeenya. Isa kan argatuudhaaf termiiwwan walitti aanan kanneen fudhannaa jechuudha. 22 22 minus 50 equal to meeqa ta'a 7 ta'a. Equal to 7 dha. Akkasuma 29 minus 22 equal to 7 dha jechuudha. Kanaafuu inni kun arithmetic ta'uu isaa haala kanaan hubannee jirra. Kanaafuu erga wal fakkaataa ta'e arithmetic ta'a jechuudha. Yoo kan wal fakkaataan ta'in taate immoo yeroo walirraa hir'isnu termiiwwan walitti aanan kunniin fakkeenyaaf inni kun 22 minus 50 7 dha. Inni kun kan lammaffaa immoo osoo waan biraa ta'e lakkoofsa fakkeenyaaf 8 osoo kan ta'u taate kanaafuu inni kun arithmetic ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu 50 plus 7 meeqa ta'a 22 ta'a. 22 plus 7 29 ta'a. 29 plus 7 36 dha. Kanaafuu argatuudhaaf asirratti maal goona plus 7 jennaan jechuudha. Kanaafuu inni kun meeqa ta'a n 50 ta'a jechuudha. A is 50. Kanaafuu n 50 ta'a. A equal to 50. B argatuudhaaf previous term irratti meeqa daana plus 7 jennaani. Kanaafuu B meeqa ta'a B equal to B equal to 62 ta'a jechuudha. Kanaafuu lakkoofsonni miis ta'an A in the bin A is 50 B is 62 ta'a jechuudha. Afuraffaa irratti ammoo find the missing value for the geometric pattern. Geometric pattern kanaaf missing value barbaadudha. Kanaafuu isa kana barbaaduudhaaf 96 48 24 jedhee bakka duwwaa 6 haala kanaan nuuf kennee jira jechuudha. Asitti ammoo gaafii kana wanti nuti hubannu geometric pattern nuun jedhu. Geometric pattern ammoo maal isin jedhee jira? Guddaa irraa gara xiqqaatti kan deemu kun maalidha? Guddaa irraa gara xiqqaatti kan deemu divisionidha jechuudha. Division. Kanaafuu divisionii fayyadamuu qabna jechuudha. Divisionii waan ta'eef divisionii fayyadamuu qabna jechuudha. Xiqqaa irraa gara guddaatti soo deeme multiplication ta'a. Kanaafuu divisionii waan ta'eef kanaafuu isa kana haala kamiin argachuu dandeenya? Lakkoofsota walitti aanan kana walii hiruudhaan jechuudha. 96 48 dhaaf yeroo hirrutti meeqa ta'a inni kun 2 ta'a jechuudha. Akkasuma 48 kanas 24 dhaaf yeroo hirru 24 dhaaf yeroo hirru 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana erga check goone tokko erga check goone homaa rakkoon qabu jechuudha. Lama godhuu baannus kan geometric ta'uu isaa erga beekne guddaa irraa gara xiqqaatti kan deemu divisionii waan ta'eef kanaafuu haala saniin beekuu dandeenya. Kanaafuu isa kan argatuudhaaf bakka duwwaa jalqabaa kan argatuudhaaf previous missing number yookiin ammoo missing term kan argatuudhaaf maal goona? Previous term kana maal goona? Lamaaf irraa jechuudha. Kanaafuu 24 divisible by 2 yeroo jennuun 2 dhaaf yeroo hirru meeqa ta'a? 12 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kun 12 ta'a jechuudha. Akkasuma jaha kana ni dhufu moo hin dhufu isa jedhu kana beekuudhaaf maal goona? 12 hiruu 2 jennaani. Kanaafuu inni kun meeqa ta'a? 6 ta'a jechuudha. Kanaafuu asitti 6 ta'uu isaa check erga goone booda ammas kan argatuudhaaf 6 maal goona? 2 irraa jechuudha. Kanaafuu 6 divisible by 2 yeroo jennuun maal ta'a? 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kun 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu bakka duwwaan inni jalqabaa 12 dha, inni lammaffaan ammoo 3 ta'uu isaa haala kanaan hubachuu dandeenya jechuudha. Shanaffaan ammoo diyaagiraamii yookiin ammoo paaternii kana fiigarii kana irratti hundaa'uudhaan jechuudha kan nuti gaafii kan deebisnu. In the figure 1.2
How many sticks are in the next diagram? Next diagram irratti next diagram jechuun akkuma asirraa arginu first step nuun jedhe, second step nuun jedhe, third step nuun jedhe. Kanaafuu next diagram jennuun kun fourth step ta'a jechuudha. Fourth stepin stickii meeqa of keessaa qaba? Stickii jechuun ulee kana jechuudha. Uleewwan haala kanaan dhadhaabatan kanniin inni kun tokko yoo ta'e inni kun 2 3 4 inni jalqaba 4 of keessaa qaba jechuudha. Inni jalqaba 4 inni itti aanu ammoo tokko 2 3 4 5 6 7 of keessaa qaba jechuudha. Inni kun ammoo 7 of keessaa qaba. Inni itti aanu ammoo tokko 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jechuudha. Inni kun 10 ta'a. Kanaafuu next diagramiin meeqa ta'a isa jedhu beekuudha. How many sticks are in the 10th diagram nuun jedhe. Akkasuma diagramii kurnaffaa keessa ammoo stickii meeqatu jira isa jedhuudha jechuudha. Write an algebraic expression to describe this system jedha. Akkasuma gaafiiwwan kanniin haala kamiin deebisuu dandeenya. Tokkoffaa irratti sequence kana beekuudha jechuudha. 4 7 10 jedhee san booda bakka duwwaa nuun jedhe jechuudha. Kanaafuu isa kana beekuudhaaf inni kun maal akka ta'e tokkoffaa adda baafatu qabna jechuudha. Arithmeetikiidha moo geomeetirikiidha isa jedhu beekuudhaaf maal goona? Fakkeenyaaf 4 hir'isuu 7 4 hir'isuu 7 7 hir'isuu 4 fi 10 hir'isuu 7 kana yoo wal qixa nuuf ta'e maal ta'a? Arithmeetikii ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kun 3 ta'a, inni kunis 3 ta'a. Kanaafuu akkuma arginu wal qixa waan ta'eef kanaafuu arithmeetikii ta'a jechuudha. Arithmeetikii ta'a jechuudha. Kanaafuu arithmeetikii irratti ammoo steepii bakka duwwaa miisingii kan argatuudhaaf, miisingii termii kan argatuudhaaf maal goona? Kan jalqabaa irratti 3 kan edaanaa jechuudha. Kanaafuu 10 eda'uu 3 meeqa ta'a? 13 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kun gaafiin jalqabaa next diagramii irra meeqa jira inni jedhu kun 13 ta'a jechuudha. How many sticks are in the 10th diagram jedha. Kanaafuu isa kan argatuudhaaf ammoo jalqaba irratti isa kanaaf foormulaa kaa'uufii qabna jechuudha. Kanaafuu isa kana yeroo barreessinu 4 7 10 30 itti fufaa deemaa jechuudha. Kanaafuu isa kanaaf foormulaa barreessuu qabna jechuudha. Foormulaa nuti barreessinu sun akkuma reef asiin dura activity irratti ilaalletti n minus maal maal waan jedhu saniin hojjechuu qabna jechuudha. Kanaafuu nniin jalqabaa fakkeenyaaf isa kana gabatee yoo kan kaasu taate gabatee haala kanaan yoo kan kaasu taate inni kun n yoo ta'e n irratti 1 2 3 jecha haala kanaan itti fufaa deema jennee jirra. Kanaafuu isa kanaaf haala saniin maal godhuu qabna? n minus maalitti yookiin ammoo 2n dha moo 3n dha moo kamtu isaan kanniin nuuf kenne isa jedhu kana beekuu qabna jechuudha. Kanaafuu isa kan argatuudhaaf nniin waan yeroo ta'u 4 ta'uu qaba. Kanaafuu isa argatuudhaaf maal goona? Okay, 2n plus 2 isoo jennee 4 nuu kenna. Nniin waanidha. Kanaafuu nniin jalqabaa waanidha waan ta'eef kanaafuu inni kun nuuf kennamoo nuuf hin kennu isa jedhu ilaaluudhaaf 2 times 1 plus 2 dha. Kanaafuu inni kun meeqa ta'a? 2 plus 2 equal to 4 dha. Kanaafuu inni kun sirriidha jechuudha. Inni kun sirriidha. Kanaafuu 4 waan ta'eef kan jalqabaa kun sirrii nuuf ta'ee jira. Inni itti aanu ammoo hin ta'amoo hin ta'u isa jedhu ilaaluudhaaf 2 times inni meeqa? 2 dha plus 2 jennee jirra. Kanaafuu inni kun 4 dha. 4 plus 2 ammoo 6 dha. Kanaafuu inni kun sirrii miti jechuudha. Kanaafuu foormulaan 2n plus 2 inni jedhu kun sirrii nuuf hin ta'u jechuudha. Kanaafuu foormulaa biraa barbaaduu qabna. Foormulaa biraa haaluma kanaan yeroo barbaadnu fakkeenyaaf 3n minus 1 yoo jennu 3n minus 1. Okay, inni kun nuuf kennamoo hin kennu?
3n minus 1 inni jedhu kun jalqabuma irratti 4 nuuf kennuu danda'u. Fakkeenyaaf 3 times 1 minus 1 inni kun 3 dha. 3 minus 1 2 dha. Kanaafuu inni kunis 3 hin ta'u jechuudha. Okay, 3n plus 1 yoo jennu 3n plus 1 inni jennu kun fakkeenyaaf kan jalqabaa kana 3 times 1 plus 1 meeqa inni kun 3 plus 1 dha. Kanaafuu 4 nuuf ta'ee jira. Kanaafuu inni kun sirriidha jechuudha. Kanaafuu 4 inni jedhu kun sirriidha. Okay, lammaffaa irratti ammoo 3n plus 1 inni jedhu kun 3n meeqa 2 dha plus 1 inni kun 6 dha. 6 plus 1 meeqa ta'a 7 ta'a. Kanaafuu inni kunis sirriidha jechuudha. Kanaafuu 7 nuuf kennee jira. Kanaafuu asitti 7 ta'a jechuudha. Akkasuma 3 irrattis 3 times 3 plus 1 kanaafuu inni kun meeqa ta'a 9 eda'u tokko meeqa ta'a 10 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kunis akkuma arginu 10 jechuudha. Kanaafuu sirriidha jechuudha. Kanaafuu asitti 10 jennaani. Okay, amma ammoo n'n tens nuun jedhe tens. Kanaafuu expressioniin algebraic expression nuti barreessuu qabnu maal ta'a 3n minus plus 1 inni jedhu kun algebraic expression ta'a jechuudha. Inni next diagram inni jedhu ammoo 30 isa jedhu kana nuuf ta'ee jira. 30 kana nuuf ta'ee jira jechuudha. Amma kamtu nuuf hafa in the tens diagram nuun jedhe. Kanaafuu tens diagram jechuun n'n 10 yeroo ta'u meeqa ta'aadha. Kanaafuu 3 times 10 plus 1 dha. Kanaafuu inni kun meeqa ta'a 30 eda'u tokko meeqa ta'a 31 ta'a jechuudha. Kanaafuu in the tens diagram inni jedhu kun ammoo 31 nuuf ta'a jechuudha. Kanaafuu inni tokko 13 ta'a. Inni tokko 31 ta'a. Inni expressioniin kenna ammoo 3n plus 1 isa jennuun kana ta'a jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kiyya kan guyyaa har'aa haala kanaan xumuree jira. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinu.